qajeelchanii argu warri kun jedha maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Warri kun egaa qajeelchaniitu arguudha. Qajeelchanii dhaga'uudha. Gurri isaanii qajeelchee dhaga'a yoo gaafa Waaqayyoo waaqarraa ka'u warri gurri isaanii sirriitti dhaggeeffatu qajeelchee dhaga'a. Garaa warra ogummaa qabaniidha. Garaa warra hawwa qabanii. Garaa warra hawwa qabanii ogummaa argateera. Isaayyaas 32 lakkoofsa 4 irraa warri hawwa qajeelummaa qaban ogummaa kanawwan waan gaarii kanawwan waan qajeelaa kanawwan yeroo karaasaa kan dhaban wayyoo guyyaadhattu dhummiidhattu yaa keenya ilaaltu warreedha sudhedha ogummaadhaan guutu. Adooshaattiif cinqaara waraanaan baatu dubartoonni cinqaaratti waraanaan baatu dhiironni alangaatti garafan baatu gurmuu namaa keessaa namatti baqatu dhabeetu itti batu Yesuus Kiristoos owwaalame owwaala diigee warra Lusiiferi biratti naman boolla du'aa kee yaasee du'a bu'ee owwaala banatee ka'e gaafa dhufu guddaa xinnaan amanuu dadhabe iddoo kanatti kan ilaallu ishee namoonni lama Gooftaa Yesuusin argan akanii bartootatti dubbatan owwaala diigee ka'eera Yesuus jedhan maal akkamittan akkasaa isa beeka malee owwaalli banamaadha jedhan maal jennaan inni ubboo fi turre inni hundu gargaarannee waa isaatu dhiphannuu dhabnan jeese owwaala banatee ka'e. Haleluuyaa! Owwaala banatee ka'eera gaafa dhaqan Kiristoos inni kaleessa owwaala keessa jiru bartootatti maayu bartoonni amanuu dadhaban. Ijoolleen deemnaan akka fayyinetti waraaname. Namni kaleerra waraanamee hin fayyu. Namni cinaacharra waraanamee hin fayyu. Namni qoraattiidhaan sammuu waraanamee hin fayyu. Dargaggoo ammasiin namoota guguddaan beektota jajjaboo reebamee namni nafu. Hin fakkaatu dubbiin kun. Waa'ee kanaa fakkaatu. Haalli kanaa fakkaatu akkaataa isaa fakkaatu hedhaniitu isaa walitti odeessanii katam jennaan biraan bahe inna ta'u waan ta'e wayee isaaniifte kana booddee ka'u kana booddee falakkabu kana booddee dhumeera namni ajjeeseera falli bira darbeera yeroon gateera haalli isaa gateera gattee kanatti bira teessu abdiin kennine sun du'aa ka'u Kiristoosin ka'ee sii baanaafatu. Nama amane irratti raawwatamu du'aa ka'u Kiristoosin ka'ee sii baanaafatu ka'ee sii baanaafatu ka'ee sii baanaafatu ka'ee sii baanaafatu jedhe du'aa ka'u ilma Waaqayyoon du'aa ka'u leenca Yihuudaatiin du'aa ka'u ilma namicha kamichi sin makasii lama gidduuttan si argama. Makasiin kun morma kee walitti kutuudhaaf lakkanatti morma kee lamaan gidduu dhufee galeera. Maal akka ta'e hin beeku makasiin kun walitti yoo akkas deemee morma kee iddoodhaa dhabda. Tarkaanfii akkasitti arga. Tarkaanfii akkasitti arga. Sin immoo nama dugda duuba fagoorra dhaabatee eebuusti namatti arga. Eebuun kun addanatti waraana jedhu. Asitti waraana jedhu maali kun jennaan olula maqaa sobaa sirratti hundumuu Waaqayyo na agarsiisa. Maqaa sobaatti hin jireenyi kee badu atoo quban qabdu amma sirratti boba'uudhaaf caafee dhufee ga'e. Gaafa inni dhufee sirratti boba'e nama hundumaa si shakka. Inni wajjin dhalatte si shakka. Inni gamaa si shakka inni gamanaa si shakka. Eeboo si duukaa darbatamu Waaqayyo na agarsiisa. Guyyaa kanaa jalqabee ani Waaqayyo gooftaan maccaa gidduu sii galeera jedha Waaqayyo. Harka gurraacha eeboo darbatu arga. Harka gurraacha eeboo darbatu gidduu galuu waan akka sibiilaa gararraa dhufe kashkoodhaan gidduu galee eeboo sirraa deebisu Waaqayyo na agarsiisa. Lafa kanarra kana si ejjechiiseef salphinni balbalarra waan si ga'eef siin jedha Waaqayyo gooftaan maccaa. Guyyaa irraa kanaa jalqabee kana godheera jedha Waaqayyo. Lakkoofsa 14 na agarsiisa. Lakkoofsa 14 kana booddee taa'ee ammas nooratti Waaqa ishee eebbisiisu. Lakkoofsa 14 kana booddeetti akka isa yeroo kubbaan taphatamee raatu kilaas jedhamee yeroo dabalamutti goodaatti lakkoofsa 3 dabalutti na agarsiisa. Lakkoofsa walumatti eegame lakkoofsa 17 yeroo waasa wallaale ututti yaadamin ututti quban qabaatiin beelli kee kiyyoo wayii keessa yeroo hojjetu guyyaa 14 fuula kee irratti akka argamu. Guyyoota 3 yeroo dhiphinaa sana booddee yeroo lubbuun kee lafa kanatti illee jiraadha Waaqa na agarsiisa. Balaan kun balaa tasaa sitti fakkaata maal akka ta'e yeroo addanaan ba'a. Bakka waan sun biqiluu kan balaa tasaa wayii konkolaataa ta'uu hin beeku yeroo balaa tasaa walitti yaadu waan dhukkufattee aadde ciiftu. Nice. Waldaa kana dhufuu keetu hin taane biyyuma kanarra yookaan naannoo kanarra gadi jechuun Waaqayyo waa jala waan guddaaf ulfaataa afaan
Duuti harkasii fuudhuuf ta'e fuudhu qulqulluu natti himu. Harki tokko samaayii kanarraa dhufee jalqaba akka kadhachaa ture. Lolli lola himmo'a hin cabsaa si dabarsa gaafa jedhu boloonii maqasiisanaa san laggoona. Bolooniin maqasiisanaa tokko quba sagaarraa irratti tokko quba sagoodaa irratti bu'ee hafe. Mormi kee gidduudha yeroo ba'u waaqayyo na agarsiise. Yaa amantoonni waaqayyo fulfila laadhaa al tokko. Awwaan energiif naaf ulfaataadha isheen baay'ee ulfaataa ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo waaqayyo kannaan jedhu guyyaa kanarraa jalqabee waaqni gidduu sii galeera. Waan dargaggeetti galee kana gidduu sii dhaabadheera jedhe itti naa himinaan jedha waaqni. Yoon barbaadde ta'e immoo milikkita isaa sin agarsiisa yeroo dhiyootti jedha waaqni. Sin agarsiisa guyyoota 14 kaasii lakkaa'ee milikkita sin agarsiisa guyyaa 14 guyyaa 14 14 tokko jaarri jimaata irraa jalqabee yoo barbaadde ta'e waaqni barbaadde ta'e garuu gidduu gala jedha waaqni acha. Boora diyaaniyaa. Inaman nuyiran maaf inaman tani dan maal akkasii bamanii hafuudha.